maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Kiisiidha ginda biratii dhufee. Okay, kiisii maqaan isaanii ginda biratirraa dhufanii. Mee iddoo kan akkamitti dhuftanii dhukkuba keessan maal ture maal dhugaa baatu? Waan ani gaba waaqayyoo na dhukkubee garaa hin nagubaa mana lafoon nagubaa kana waggaa 5 ta'uu waggaa 6 ta'uu hin beeku. Akkasuma deemee tananii marfee dhaqee deemee tanan amma opereeshinii taataadha. Ishii erga jettanii jedhee tanan ani lamuun dhaladhe. Nama lamuun dhalate ani waaqayyoon argadhee lamuun dhaladheen jedhe. Fadhaaf lamaan dhaladhee gooftaa Yesuus argatanii. Anan gooftaa argadhe lamuun dhaladhee baay'een namichi dhimeen koo garuu gara 60 ta'e isaa gara miti waaqayyo argadhee lamiin argadhee amma waaqayyo arganti amaneeti amma opereeshinii tana annaan jennaan nagaya waaqayyo deen akka amma koo yaa gooftaa Yesuus akkan argadheera ati milaacii naa ta'i ani garuu jedheen naqee dhagnaani akkana godhanii lama moo sadiin bullee fayyidhan nam fayyeen galee tana waaqayyo kadhadheera durayyuu naan dhugaa baatii kana nan dhiise narraa fagoodhaa miisisa hamboodha amma ka'ee mun waggaa 5 waggaa 6 ta'a deebee sun natti dhufe amma yaa waaqayyo dhuga ba'uu dhiisee tana natti dhufe moo waaqayyo jedheen ka'ee gaafan jedhuun ijoolleen koottuu naan jedhanii ka'ee dhufe amma si keessinaa jedhan eessannaa marfee si keessinaa lakkisaa jennaan lakki achi dhaqi si keessinaa malee booda irra dhaqxaadha qaxaroo ta'ee sanee bultii 16 dhufe marmaraa yoo nagahee murtee dhabnaana taa'ee jimaata qaniin kun taa'ee tananii utuma jedhutu waaqayyo dhaqee jennaani waaqayyo dhaqxaadheenaa namni si kan qursii qamasinna lakkiin jedheen jennaani mucaan koo ganama barii bahee deema qaallitti ittoonni jedha amma ati manaasaa akkasuma jettee amma ka'ee gaafan jedhu goolakki jennaan jira har'a jenne jennaan dheessannaan kunoo achiini naan jette anoo har'a midhaan hin nyaadhu minan xuumaan jedhee karaa isa kana wallaaleen sun naanna'ennaan dhufee asitti wallaalee gaggaafadhu asitti dhufe namni akkasuma waaqayyo immoo jira namni xinnaa amma immoo nan hankoo guddaadha waaqni haa godhe meeshaan naa qophaa'e asitti marfee kanannaa maasii fayyannaan isa kan of kadheen gatii guddaadha achi gara 600 baaseen dhufe ammas gara 700 ta'ee amma fincaanii sin bu'u ture fincaanii naan bu'u ture amma koo seertifikeetiin isa akkuma kanadha waa tokkittiin naan koo na gubaa amma dhufe as deem jedha bana gara isin beeku oluma deemta saayirasii waa tokko na gootetti iddoo inni ga'e naaf inni cabbaa inni irra hin jiru inni na gubee inni irra hin jiru biddeena koo nyaadhe barbaree si nyaadhu buna si nugu waa tokkittiidha ani ergasii buna koo nan nuga erga gafarootii addumatti sinni kanallee fincaanni keessan bakka fincaanis bobba'in gisee lama natti ta'e kiristoona bira jirta galateeffadhaa fi waaqayyoon jabeessaa fi haleluuyaa jabeessaa fi waaqayyoon galateeffadhaa fi haleluuyaa ameen